scriptii hojjennee turre. Scriptii keenya immoo voice over sagaleetti goonee turre jechuudha. Amma maaltu nu barbaachisa? Isa kana ammoo gara imeejitti ni jijjiirra. Kun scriptii yeroo dabree hojjennedha. Karaa salphaadhaan scriptii kana ammoo adda kunnee gara imeejitti jijjiirraa jechuudha. Kana godhuudhaaf maal gootanii isa kana kooppii ni gootanii guutumatti hidhaa hanga scriptii san hanga dhumaatti kooppii ni gootanii. Kooppii ni goona. Sana booda barreeffama kan irra deemnee isa kanatti deemnee paste ni goona asitti. Amma erga haala kanaan scriptii keenya paste godhee hubadhaa. Scriptiin tun tan viidiyoo dabree irratti furanneedha. Voice over irratti goone. Kanaafuu gara imeejitti jijjiirraa. Sana booda maal gootan jalqaba irratti dhuftanii maal gootan barreeffama tokko ni barreessitanii jalqaba scriptii kana dhuftanii isa kana ni barreessitanii jechuudha akkuma agartan. I will turn my script into 6D parent image should represent a part of my script of the script. Don't forget to add ultra realistic at the end of each prompt. ChatGPT maal isinii kanna promptii isiniif kannaa jechuudha. Maal gootan asirratti koomaa gootanii ammallee maal gootan I need only prompts. Prompt jettanii not image. Asirratti amma haala kanaan ni gootanii jechuudha guys. So gaafa isin haala kanaan gootan scriptiin keessan jira kanatti haala kanaan isiniif kaa'amee jirti. Sana booda kiyya kana ni filattanii jechuudha. Hubadhaa sirriitti barreeffama kana haala kanaan barreessuu keessan sirriitti cheeguraa. Sana booda isa kana maal gootan isaa kiyya kana ni filattu. ChatGPT'n promptii habbaa ja'a hanga isin itti galchitan haala kanaan isiniif kannaa jechuudha. Viidiyoo keenya adda baasee. Sana booda maal gootan amma viidiyoo keenya bakka jaatti naaf baasee jira jechuudha. Akkuma agartan karaa salphaadhaan ultra realistic kanas dubaratti akka raayidoo godheetiin jira. Prompt kiyya keessatti gaafadhu jechuudha. Kun akkuma agartan kun maaliif nu fayyada? Imeejiin teenya akka realitii yookaan ammoo akka sirrii fakkaattuuf nu fayyada jechuudha. Kanaafuu promptiin kiyya maal laatee jira? Amma habbaan ja'a laatee jira jechuudha. Amma maaliin godhaa? Gara imeejitti jijjiiruudha jechuudha guys. Sana booda amma maalee ittiin deebi'a? Ammallee browserii kiyya godhee Leonardo AI je ni barreessa. Leonardo AI yeroo dabree godhannee turre. Leonardo kana karaa salphaadhaan ni seenaa jechuudha. Paartii dabree irratti immoo akkaataa itti banatanii fi waa hunda ilaallee turre. Kanaafuu Leonardo haala kanaan dhaabbata loogoo kana qabaachuusaa mirkaneeffadhaa. Sana booda isa get started jiru ni filattanii. Amma akkuma agartan Leonardo kiyya haala kanaan naaf fidaa jechuudha guys. So amma maaliin godhaa? Coinii kiyya 150 yeroo hundaaf kanna. Amma ijitti takka asitti isiniif hima yoo coiniin tun isin duraa dhumtu taate browserii biraa irratti fakkeenyaaf akkaawuntii dabalataa banachuudhaan coinii kana haaratti imeejii dabalataadhaan yoo argattan isiniif kanna jechuudha 150 tana isiniif kanna. Coinii kun baay'ee gahaadha viidiyoo itti hojjennu. Sana booda maal gootan isoo image creation isa jiru ni filattanii. Amma maal goona image creation erga haala kanaan fudhannee amma ChatGPT keenya deebnee ChatGPT keenyatti hin deebna. Sana booda prompt yookaan ammoo gaaffiiwwan inni nu kenne jaan haala kanaan ni agartanii. Jaan kana maal goona takka irratti image keenyaan jedhamnetti ni goona. Fakkeenyaaf jalqaba irraa eegalee haala kanaan takka paartii isa kana ni godha. Sana booda copy godhee maaliin seenaa image keenya seenaa. Sana booda asirratti maaliin godha ol godhee karaa kaasii irraa godhee control V warra kompiitara qabdan control V fayyadamtanii yookaan ammoo screen irra sana quba lamaan tuutanii sana booda paste isa jiru ni gootanii karaa salphaadhaan warra bilbila qabdan ammoo qaqqabdanii ni gootanii sana booda maal gootanii generate isa jiru ni gootu jechuudha. Kanaafuu ifoo eeggannoo godhaadhaa coiniin tura akka isin duraan dhumne hin dhumne hubachiisaa irratti akkuma agartan jala kanarratti image dimension kan jiru yoo YouTube if waan godhaa jirruuf isa kana filachuu hin dandeetanaadha. Akkuma agartan karaa salphaadhaan imeejiin tiyyaannaaf baatee jirti jechuudha. Imeejii karaa hanga jahaa buduu waan eebbadhuuf ammallee maaliin godhaa ChatGPT kiyya deebi'ee jahaaf lammaffaas copy ni godhaa. Hubadhaa asirratti asirraa eegaltanii hidhaa hanga asitti kanaafuu copy ni gootanii ammallee AI kan Leonardo kiyya deebi'ee isa kana guutuu isaa remove godhuudhaan cancel godhee sana booda control V ni godhaa. Haala kanaan generate ni godhaa. Kanaafuu paartii jalqaba irratti kana naaf godhee jira. Inni itti aanu immoo paartii tana keessatti ammoo isa lammaffaa kanas haala kanaan naaf godhaa jira. Kana irratti akkuma jecha irra dhaabbachuudhaan akkasumas viidiyoo irra dhaabbachuudhaan haala kanaan jijjiiree naaf godhee jira. Inni itti aanu immoo maaliif ammallee ChatGPT kan deebi'ee isa hanga jahaanuu ni godha guys. Sana booda kanallee copy ni godhadha. Ilaa hanga asitti copy AI fiinin seenaa ana booda copy guututti sana booda generate ni godha jechuudha.
Yoo coin kun ilaalumte ammoo emailii dabalataa emailii haaraa banee yookaan ammoo emailiin duraan qabu fayyadamuudhaan emailii biraa akkaawuntii kana haaratti ni baradha. Karaa salphaadhaan coinii dabalataa 250 argachuu ni dandeessanii. Akkuma agartan amma guutumaan guututti imeejii kiyya generate godheetiin jira. Haala kanaan isin fidaa amma maal laaf fidaa jira kanarratti jalqaba irraa baay'ee eegala guys. Namoota jalqaba irra ni dhufaa namoota isa download jookno akkuma agartan imeejii as keessaa isin toltee bareedduu akka ni filattan. Fakkeenyaaf aan isa kana ni filadha. Isa kana download ni gootu. Download yeroo gootan kallattumaan haala kanaan asitti isiniif bu'uu jira. Ammallee as keessaa kan barbaaddan hundi siit akka waan ta'eef kan barbaaddan 2-3 ni dabarfachuu jechuudha. An fakkeenyaaf as keessaa kamiin buufadha. Isa kanaan buufadha anillee okay. Ammallee download jira. Kana keessaas ammoo tokkoon buufadha. Isa kanaan buufadha. Kun ammoo baay'ee natti tolee jira. Ammallee as keessaa maaliin godhaa? As keessaas takka niin buufadha. Wow, ammallee kanneen kana keessaa tokko niin buufadha. As keessaa kanallee desna jaa. Imeejii hanga kanaan buufadhee jira. Hanga gabaabsee isinii ibsuu fi isinis ammoo hanga barbaadanitti ammoo karaa salphaadhaan imeejii hanga dandeessan hanga 15 fi 20 cetiin amma isin hima kana fayyadamuudhaan viidiyoo keessan akka bareedaatti ni gootu. Kanaafuu karaa salphaadhaan imeejii isaa guutuu buufadhee amma maaltu dhaafaa viidiyoo editingiidha jechuudha guys. Viidiyoo editingiin ammoo baay'ee kan salphaadha. CapCut fayyadamtanii CapCut kan jiru sarchi ni gootu kompiitara keessatti yookaan ammoo bilbilarratti yookaan ammoo haala kanaan akkuma agartan CapCut for PC kan jiru download ni godhatu. Bilbilarrattis gadhiifamee jira, Android irrattis, iPhone irrattis akkasumas kompiitara irrattis gadhiifamee jira. Akkuma agartan jalqaba irratti yoo online irratti edit godhachuu barbaadan isa jalqabaa kana ni filattu yookaan ammoo gaddeentanii bilbila keessan irratti ni buufattu yookaan ammoo kompiitara keessan irratti jechuudha. Kana salphaadhaan an CapCut kiyya haala kanaan naafda CapCut keenya ni banne guys jalqaba irratti. Okay, haala kanaan hamma CapCut kiyya kallattumaan giseen banu amma jalqaba irratti maaliin godhaa? Isa import yoo kana filachuudhaan voice over kiyyaa fi akkasumas imeejiin hanga ammaa download godhadhee karaa salphaadhaan as keessatti import min godha yookaan ammoo as keessaan naqaa jechuudha. Kanaafuu maaliin godhaa isa import yoo kana ni filadha. Jalqaba irratti ammoo imeejiiwwan download godhadhee imeejii hanga kanaa download godhadhee jira. Kanaafuu jalqaba irratti maaliin godhaa? Imeejii kiyya guutumaan guututti haala kanaan irra oofee as keessa maaliin godhaa? Open ni godhaa. Amma imeejiiwwan an dabarfadhee yookaan ammoo download godhee Leonardo irraa jechuudha. Karaa salphaadhaan as keessatti ni dabarfadha. Sana booda ammallee maaliin godhaa? Import isa yookaan ni filadha. Import yeroo filadhu haala kanaan naafida ammallee voice over yookaan ammoo viidiyoo yeroo dabalatatti scriptii keenya gara sagaleetti jijjiirree turre. Paraan isa kana ammoo niin open niin godha kanaas sagalee kiyyaa fi akkasumas imeejii kiyyaa haala kanaan as keessatti buufadheetiin jira. Amma maaliin godhaa? Sagalee kiyya kana fuudhee maaliin godha? Niin kaa jechuudha. Akka sirraa ta'ee clip champ keessatti gaafaan sagalee tana export yookaan ammoo download godhadhu bifa viidiyootiin haala kanaan naaftee jira. Amma maal gootan isa kana gara sagaleetti jijjiirra. Isa kana jijjiiruudhaaf maal gootan quba keessan lamaaniin viidicha ni filattu. Haala kanaan nuuf fidaa sana booda jira kanatti akkuma agartan extract audio si yookaan ni filadha. Amma sagaleetii viidiyoo wal keessaa naa baasee jira jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti kan argamu kana filadhee maaliin godhaa? Isa kana delete ni godhaa. Amma kun ammoo sagalee scriptii kiyyaa ta'e jechuudha. Siin guddisee fakkeenyaaf xiqqeessuu ni danda'a. Asiin yoo fedhe immoo wanta xiqqeessuu ni danda'a akka editiin naa toluuf jechuudha. Fakkeenyaaf mee itti bannee wayii yaalla. Once in a king's court there lived a very clever sagalee isaa laalee viidiyoo fi footoo walirra niin kaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma bakka kanatti wanti hubachuu qabdan ammoo footoo takka kaa'achuu dandeessanii fakkeenyaaf footoo takka bichaa kan isaa walirra deemtu kaa'attanii haala kanaan as kaa'attanii sana booda guutumaan guututti dheeressitanii karaa gabaabaadhaan viidicha keessan isa kana bichaa irratti akka ta'u uumuu dandeessanii akkasumas barreeffama jala kanatti akka barreeffamu uumuu dandeessanii garuu inni bareedaan ammoo isteeppii isaa eeggatanii yoo tolchitan baay'ee bareedaadha. Fakkeenyaaf imeejii jalqabaa kana fudhannee imeejii jalqabaa irratti gaafa fudhannu sana booda sagalee bakka itti dhaabbatuu fi waa hunda ni ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti dhaabbataa fi kanneen kana fakkaatan adda baafnee ilaaluu dandeenya. Asirratti kana ilaaluudhaaf maal gootan iskiriptii keessan gara afaan oromootti jijjiirrachuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf isa kiroom kiyya filadhee isin agarsiisa. ChatGPT keessa filattanii fakkeenyaaf asirratti sagalee kana bifa afaan oromoo jijjiirrattanii waa inni jiru jala deemtanii ilaaluu dandeessanii. Fakkeenyaaf gubbaaf guutummaatti qabtanii warri xiqqashoo ingiliffaan isin diboo jechuudha. Kanaafuu kana kooppii qabnee kooppii goonee maal goonaa? Google Translate ni goonaa. Google Translate. Kun ammoo seenaadha waan ta'eef seenaa keenya gara afaan oromootti ni jijjiirra. Maaliif isin fayyadaa? Imeejii keessan bakkeerra keessaniitii bakka imeejii biraa itti argatan isin gargaaraa jiru. Fakkeenyaaf isa kanatti control V copy paste godhee
paste godhe. Kanaafuu karaa salphaadhaan haala kanaan afaan Oromootti naaf jijjiira. Fakkeenyaaf yeroo tokko mana mootii tokko keessatti tajaajila baay'ee qaroo ta'e tokko jiraataa ture. Ministeerri kun yeroo hunda rakkoo hundaaf furmaata kan qabu yoo ta'u, mootichi osoo isa hin mariisisin murtoo guddaa tokkollee hin murteessu ture. Sababa kanaan namoonni mana murtii keessa jiran hedduun ministeera kanaaf hinaaffaa guddaa qaban. Luuk hanga asitti maal ta'a viidiyoo imeejii takkaa jechuudha fakkeenyaaf. Viidiyoo san maal ta'a fakkeenyaaf kaapkaat kan deebine viidiyoon san mooticha as keessa jiruu fi akkasumas namoota isaa wajji jiran kan agarsiisudha jechuudha. Kanaafuu hanga isaatti fakkeenyaaf hanga isaatti kun ammoo ilaa hanga asitti jechuudha. Hanga asitti maali? Imeejii takka hanga asittis imeejii takka hanga asittis imeejii takka. Haala kanaan warri Ingiliffaan isinitti himu as keessa ilaaltanii imeejiin tun eessaaf taatii fi bakka hundatti aad godhuu ni dandeessan jechuudha. Kun ammoo boonasii keessanii baay'ee murteessaadha. Iccitii namoota Ingiliffaa hin dandeenyeef hedduu kanaafuu barreeffama dubbisaa gaafa irra keessan haala kanaan wal simsiisa jechuudha. Kanaafuu hanga dhumaatti imeejiin tun eessa taa'uu dandeessettanii haala kanaan haa'uu ni dandeessan guys. Gara wanta keenya deebinee maal goona jalqaba irratti kana guutumattuu ni xiqqeessina. Isa kana fuunee maal goona isa kana ilaa hanga asitti ni goona. Amma iccitii takkaan isinii himaa jechuudha. Karaa gabaabaadhaan sana booda maal gootan isa teekistii joo kana gubbaa kafatte akkuma agartan isa teekistii joo kana ni filattu. Sana booda maal gootan auto caption isa joo kana ni filattan guys. So auto caption isa joo kana ni filattanii sana booda maal gootan sana booda gubbaa kanatti spoken language isa joo filachuu hin dagatinala. Spoken language isa joo gara Ingiliffaa ta'uusaa sirriitti mirkaneeffadhaadha. Sana booda isa generate joo kana ni filattanii. Kanaafuu maal gootan karaa salphaadhaan captionii isinii wow guys akkuma agartan amma scriptii yookaan barreeffamni haala kanaan jalatti uffee jira. Captionii keenya kana ni tolchanna. Fakkeenyaaf yeroo inni haasa'u barreeffama asiin dhufu ilaaltanii look. Once, in a king's court, there lived a very clever minister. Akkuma agartan barreeffamni keenya jala kanatti haala kanaan nu bitaa jechuudha. Amma barreeffama kana maal goona xiqqashoo ol ni siisina. Hanga walakkaa tanaatti yaa ilaa hanga asiin siisina. Sana booda maal goona barreeffama kana xiqqashoo ni guddifna. Fakkeenyaaf yoo saajii guddisuu barbaadan gubbaa kanatti guddisuu ni dandeessanii. Amma fakkeenyaaf haala kanaan naaf ka'ee jira. Haala kanaan kaapshinii keenya erga gorannee booda karaa salphaadhaan maal goona iddoo pilaas tanaan guddifannee amma sagalee teenya dhagayaa footoo teenya yookaan ammoo imeejii teenya irra keenyaa ittiin banaa. Once, in a king's court, there lived a very clever minister. This minister always had a solution to every problem, and the king wouldn't make any major decision without consulting him. Hanga asitti imeejii takka jechuudha. Amma imeejii teenya maal goona imeejii tana qabnee asirratti ilaa hanga achichi inni murraa jechuudha. Fakkeenyaaf ilaa kun yoo gama achi gadii muruu batan isa kana fayyadamtu. Amma sana booda maal jaa? Because of this, many others in the court grew jealous of the minister. Ammallee carraa ilaa hanga asitti imeejiin tun dastamiidha jechuudha. Hangi ministeerii hanga jalasiisaaf qabanitti. One day, the king said to the minister, "You are very wise, but ammallee hanga asitti imeejiin kuma. Your son seems foolish and lacks common sense." The minister didn't like hearing this and asked, "Your Majesty, why do you think my son is foolish?" The king replied, "Every morning, when I go out to meet the people, your son is there." Imeejiin teenya hanga asitti isaanii waliin haasu waan ta'eef hanga asitti maali dhuma deema imeejii takkuma fayyadamna jechuudha. Kana booda maal ta'a asirratti bakka kanatti jijjiirama. His son is foolish. The king replied, "Every morning, when I go out to meet the people, you..." Asirratti mootiin miitti nama godhaa jira waan ta'eef karaa salphaadhaan asirratti imeejii biraatti fakkeenyaaf. King replied, "Every morning." Wow, every morning kan jiru kanatti dhaabbanne imeejii teenya kan biraa asirratti ifuunaa jechuudha. Mootiin ganama hunda nama waan ta'eef kunoo nama hedduu qunnama waan ta'eef kanaafuu karaa salphaadhaan iddoo kana ni goonaa jechuudha. Sana booda maal akka When I go out to meet the people, your son is there. I ask him the same question daily. What is more valuable, gold or silver? Imeejii teenya irratti akkuma agartan goldii fi silvarii keessaa kamtu vaaliyuu qabaa jira. Haala kanaan kanaafuu imeejii fi barreeffamni walitti deema kanaafuu dhageeffannaa malee. And every single time, he answers silver. Yeroo hedduu inni silvarii naan jaa kanaafuu karaa salphaadhaan hokkee. Hubachiisa asirratti warri Ingiliffaan isiniin garee immoo karaa salphaadhaan barreeffama akkumaan translate godhaa isiniin jetti googilsatti translate godhanii wal dhaggeeffachuu dandeessanii okay. Hearing this, everyone in the court laughs. Feeling upset, the minister didn't respond to the king.
He went straight hanga asitti maali imeejiin hanga mucaa koblanitti mucaa asirratti ilaa hanga asitti ni deema. Baay'ee seenaa baay'ee bareedduti. Karaa gabaabaadhaan hubachuu ni dandeessanii barreeffama gaafa jirtan. Okay, asirratti amma mootichi hin dubbanne gara mucaa isaa deemee jechuudha. Gara mucaa isaa deemuu isaa maaliif haala kanaan ni furannaa? Sana booda imeejii gara mucaa isaa deemuu fi maaliif akka gaafatu waliin ilaalaa jechuudha. He went straight home and asked his son, which metal is more valuable, Asirratti inni maaloo dhufee mucaa isaa gaafataa jira. or silver? Without hesitation, the son answered, Father, gold. Mucaan asirratti deebii sirrii deebiseef. Asirratti kanaafuu nuti ammoo hanga ammaa viidiyoo gabaabaa kana cheekuna. Kanaafuu isin ammoo isteeppiin amma isin garsiisan irratti deemtanii viidiyoo keessan edit ni gootanii sana booda as gad niin kutaa ilaa hanga asitti irraa muraa sana booda barreeffama kiyya wanta kiyya gadiin xiqqeessa. Amma akkamitti akka aadu waan takka takkatti waan ilaalla ilaa hanga asitti itti kiyya sarraan kutaa jechuudha. Maaliif an gabaabsee isin agarsiisuu fi viidiyoon dheeraa waan ta'eef kanaafuu karaa salphaadhaan isin haala kanaan afaan Oromoo jijjiirtanii imeejii bakka keessanii fi akkasumas imeejii hedduu filachuu dandeessanii amma waan takka takkatti ilaalaa jechuudha. Amma barreeffama kana jettutti akkuma agartan suuraan addammuudhaan nuti kanaafuu asitti maal idaana tiraanzishinii idaanaa jechuudha. Tiraanzishinii duudhaaf gubbaa kanatti tiraanzishinii isa yookaan inni filattanii sana booda mootiveeshinii aad itti gootu guys mootiveeshinii isa yookaan aad gootan salphaan isa okkee kana filachuudhaan haala kanaan gadi isin tokko irratti aad gootan yookaan ammoo afa qabdanii ilaa hangaa irratti abqoduudhaa harkistanii jechuudha. Push kanallee qabdanii bakka imeejiin teessan adda baadutti ni gootan jechuudha. Amma akkuma qabdan imeejiin keenya gisee dabru haala kamiin ni dabra. Every morning, when I go out to meet Yoo barbaadan ammoo istaayila biraatiin godhachuu ni dandeessanii fakkeenyaaf ani isa kanaan godhaa. Sana booda maal gootan kallattumaan amma wantoota ijoo tokko jiraachuudha. Imeejiin teenya tun akka sossootuu barbaadna fakkeenyaaf ilaa hangaatitti jigtatee tumateesi. Kanaafuu maal gootan imeejii keessanii filattanii amma nama gubbaa kanatti tiraansfoorma kan jiru mallattoo tuqaadhaan inni agartanii tuqaa kanatti gootan jechuudha. Gaafa magariisa gootan as deemtanii ilaa hanga dhumaa kanatti maal gootan tuqaatan itti dabaltanii jechuudha. Amma suuraan teenya zuum akka ol taatuuf maal goona? Zuum akka ol taatuuf gubbaa irratti mallattoo xiqqootan mallattoo adii xiqqootan ni filannaa. Gaafa isin mallattoo kana filattan maal taati mallattoon magariisa deemte. Kanaafuu zuum ol gootan xiqqisha. Amma parsantii muraasa akka ol guddina jirra. Fakkeenyaaf ilaa hangaasii haa ta'u. Okay. Fakkeenyaaf amma viidiyoon kiyya yeroo deemu look. Once in a king's court, there lived a very clever minister. Akkuma agartan suuraan tiyya amma natti ol deemti jechuudha. Fakkeenyaaf This minister always had a solution to every problem, and the king wouldn't make any major decision without consulting him. so amma suuraan tun akka ol deemtu goona jirra. Kana ammoo akka achi deemtu goona. Fakkeenyaaf tanallee ni filadha. Kana booda mallattoo xiqqoo ta'e tiraansifoormeesii yoo ni filadha. Ammallee maaliin godhaa isa kana deebi'ee dhumarrattis tokko ni kaachuudha. Dhumanin kaa. Sana booda maaliin godhaa amma as deebi'ee mallattoo xiqqoo ta'e filachuudhaan magariisa taate sana booda isa kana ni guddisa. Sana booda kun amma zuum irraa gara xiqqaatti deemte. King replied, Every morning, when I go out to meet the people, your son is there. Jaam! Viidiyoon suuraan tiyya amma maalitti deebiste akkasii gad deebite jechuudha. Amma karaa salphaan kanaafuu ammas imeejii sadhumaa imeejii teessan hunda haala kanaan ni filatanii fakkeenyaaf tanaas aad ni godha. Ammallee dhumarra isaa irratti akka ni godha. Fakkeenyaaf tana akka ol deemtuun godhuufadha. Sana booda mallattoo xiqqishoo tana akkuma agartan irratti akka mul'attu amma magariisa taatee jirti. Kanaafuu karaa salphaan waliin guddisa jechuudha. Amma imeejiin tiyya. He went straight home and asked his son, which Damn guys! So amma sagaleen akkuma agartan amma sagalee irra deemaa viidiyoon tiyya zuum naaf taate jechuudha. Amma finna jira jechuudha. Amma waan takka takkaan nu hafa. Karaa salphaadhaan maal goonaa ammallee adjust yoo kana ni filanna. Adjust yoo kana filachuudhaan iddoo aad jettu kana ni filattanii. Sana booda isa kana maal gootan adjustmentii maaliif nu fayyidaa kararra babbareedaa irra godhuu nu fayyidaa. Sana booda isa kana qabdanii ilaa hanga dhumaatti aad ni gootanii. Sana booda maal gootan asirratti hubadhaa gaafa kaapshinii jalqaba gootanii jiraatan amma haala kanaan as jedhame keessanii ni jirtan jechuudha. Amma isa kana yeroo fedhan haala kanaan wantoota hedduu isiniif fida. Sana booda kararra barbaadanitti ni filattanii fakkeenyaaf an kararri kun baay'ee natti tola. Isa kana tu'inii sana booda ammallee waayitii kanallee meeqa goona tu'inii kanallee kanaa gad godhachuu dandeessanii. Sana booda maal gootan gad deemtanii dhumaarratti viijineti isa jiru kana ammoo maal gootan waan deebisanii guys yookaan ammoo tu'uu dandeessanii baay'ee ta'a akka daarki ta'ee sagalee wanti nu mul'atu. Amma akkuma agartan kanaan haala kanaan naaf ta'ee jira. Amma kararri kiyya abloona abdeet naaf ta'a. Ibsaan ni eeggadha. Amma kararri kiyya akkuma agartan abdeet naaf ta'ee jira. Mee Once in a king's court, there lived a very clever minister. amma karaa salphaan maaltu nu hafa
amma soundii yookaan ammoo backgroundidha jechuudha. Amma backgroundii kana argachuudhaaf karaa salphaadhaan YouTube jedhee searchiniin godha. youtube.com YouTube kiyya ni seena. Sana booda haala kanaan YouTube Studio keenya gaafa seennu YouTube Studio gubbaa kanatti akkuma agartan YouTube Studio ni seettanii. Sana booda YouTube Studio keessan haala kanaan yeroo seentaa haala kanaan isiniifidha. Sana booda ammallee gad deemtanii kisa audio library jedhu tokko jira. Noo akkuma agartan audio library isa jiru ni jira. Kana keessaa audiolee babbareedaa kan barbaadan buufachuu ni dandeessanii. Isa kana keessaa ammoo fakkeenyaaf guyyaa irraa kan fayyadamnu ammoo isa contact kan jedhudha. Fakkeenyaaf contact searchini gootanii. Sana booda akkuma agartan contact cinematic kan jiru haala kanaan hedduu nuuf ta'e guys. Sana keessaa kan barbaadan ni filattanii jechuudha. Akkuma agartan barreeffamaa fi waa'ee isaa guutumatti haala kanaan isiniif fida. Sana booda fakkeenyaaf gubbaa kanatti akkuma agartan jala kanatti sagalee isaa dhaggeeffattanii kan barbaadan motiveeshiniidhaaf kan isin ta'u buufachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf isa lammaffaa kana sagalee isaa dhaggeeffatanii haala kanaan kan barbaadan buufachuu dandeessanii. Kan isinitti tolee as keessaa ni barbaadanii. Garuu irraa kan habbaa torba bareedaa tokko isiniif kennaaf. Fakkeenyaaf gara CapCut kiyyaan hin deebi'a. Sana booda isa import jookaan ni filadha. Ergaa muuziqaa kiyya daawwannoo godhadhee jechuudha guys. Sana booda isaa fakkeenyaaf kiyya tokko isiniin agarsiisa. Kana keessaa kan barbaadan ni buufataniif. Fakkeenyaaf kiyya tokko isiniif kenna. Kunoo akkuma agartan kunoo haala kanaan sagaleen kun hundi bilisaa sinemaatikidha akkasumas baay'ee bareedaadha. Maqaawwan kana laaltanii kan barbaadan buufachuu ni dandeessanii. Garuu kan isin recommend isin godhu ammoo isa contact jedhu kana baay'ee bareedaadha motiveeshiniidhaaf. Kanaafuu isa kana import ni gootanii akkuma import gisee gootan karaa salphaan haala kanaan as keessatti aadisiniif ta'a jechuudha. Amma backgroundii kanneen bilisaan buufachuu ni dandeessanii. Sana booda maal gootan akkuma agartan sagaleen isiniif buutee jirti. Isa mallattoo idaa'uu kana ni filattanii. Sana booda gaafa idioo keessan filattan haala kanaan sagaleen jala kanatti isiniif idaama. Amma jalqabatti jala irratti gubbaa kanatti hanga tokko ni murtanii fakkeenyaaf isa kana ilaa hangaasii ni siisfanii. Sana booda ilaa hangaasitti siquudhaan ammallee maal gootan hanga muuziqaan keessan dhaabbatutti hanga sagaleen keessan dhaabbatutti maal gootan irraa murtanii jechuudha. Yoo ammoo sagaleen keessan irra xiqqaa ta'ee isa kana maal gootan dabil godhuu dandeessan. Fakkeenyaaf isa kana quba keessan lamaan tuqxanii warra iskiriinii qabdan koppii godhatanii yookaan ammoo isuma kana aad godhatanii asirratti dabaluu ni dandeessanii. Yoo muuziqaa sagaleen keessan dheertuu taate inni biraa gabaabbatee jechuudha. Kanaafuu maal gootan haala kanaan isiniif fidaa. Ammallee kana filachuudhaan saawundii kana ilaa hanga 20 yookaan ammoo 30 gad xiqqeessuu hin raafatinadha. 25 baay'ee bareedaadha. Once in a king's court, there lived a very clever minister. This minister always had a solution to every problem, and the king wouldn't make any major decision without Akkuma agartan kanaan sagalee iskoonee jirraa viidiyoo keenya guutumatti finnee jirraa jechuudha. Yoo barbaadan ammoo loogoo keessanii fi maqaa keessan asirratti aad ni gootu. Garuu kun barbaachisaa miti. Ta'uu wanti barbaachisaan isa kana. Sana booda sagalee keessan erga aad haala fanaan gootanii maal gootan device keessan irratti export gootanii yookaan ammoo bilbila warri fayyadamtan karaa salphaadhaan gara bilbila keessanii export godhuudhaan viidiyoo kana aad ni wartanii jechuudha. Haala kanaan information isaa haala kanaan sirrii ta'uu isaa hubadhaadha. Kanaafuu viidiyoo keessan kallattumaan karaa salphaadhaan ilaa hangaasitti download gara qofoo keessanii isinii ta'a guys. Haala kanaan viidiyoo edit goonee jirra, imeejii generate goonee jirra, akkasumas viidiyoo keenya ispeeshaalii haala raankiloo ta'uu danda'uun edit goonee jirra, background muuziqii aad goonee jirra jechuudha. Paartii itti aanu keessatti ammoo akkamiin SEO yookaan ammoo search engine fayyadamuudhaan akkamitti chaanala keenyatti akka ol baafnuu fi akkasumas kan baneela keenya akkamiin akka edit goonu waliin ilaallaa.